Yooyyaa qaqqaaliiwwan maatii Saamii Horofan marti keessan har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee sirba ta'e tokko ta'a. Sirbi kuni odaa waadiilee kan argate yoggaa ta'u uummata Oromoo biratti illee jaallatama guddaaf daawwattoota hedduu kan argatedha. TikTok irratti illee kumaatamaan sirbicha irratti hojjetameera. Garuu sirba kana iccitii inni of keessaa qabu usuun beekin duukaa shubbisteetta taanaan gowwamneerra. Kanaaf sirba kana viidiyoodhaan ibsuudhaaf yeroo dheeraa waan fudhatuuf wantoota alaala jiran qofaa bifa gaaffii deebiitiin isiniif qabadhee dhufeera. Garuu namoonni iccitii sirba kanaa sirriitti baruu feetan jechoota inni jedhu tokko tokkoon caqasuudhaan hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya zangafaati. Maal? Yoo isaan maal jechuu barbaaddeetu naaf hin galle. Reefuu naa galtee dubbittiin fakkeenyaan qabdee ergaa kee dabarfattee edaati. Garuu mee yoo isaan fardi hayyuu sanaa qobaatti hafeere. Fardi qobaan gootu maa qobaa gaate maa qobaa gaate. Edaa isintu biratti fuudhee fardicha akkamidha moo nyaata isaa yeroodhaan kennaafii jirtu? Didee garbuu nyaachu. Eega garbuu nyaachuu didee maal nyaata ree? Dhugaama nyaata. Garuu mee fardicha akkamittiin hayyuu sana duukaa hin hiine? Bulloon garmaa mutolaa mana hidhaa oola. Gaagii jettee sallee garuu yeroo inni garmaamaa jiru sanatti roobni karaa isaatti danqaan taane. Rooba bubbisee kuusa bakakkaa. Akkamtee yeree fardichi? Isa loolee seelee walakkaa seelee walakkaa seelee walakkaa seelee walakkaa seelee walakkaa. Milkii inni raawwate kana booda maal jettee ni reeti? Bulloo 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 kiyya bulloo bulloo farda bulloo. Yoo isaan utuu waa'ee fardaa haasofnu hayyuu keenya isa mana hidhaa jiru irraanfanne isaan immoo maal jetta? Hayyicha sanyii goota yootu qalloole sagolachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Gaakee jettee amma immoo maal jettaan lammachaan? Lammachaan goonana. Tole yoo isaan lammacha fardaan maal jetta? Lammachi farda lammacha yoo taate tola lammacha tola. Lammacha sangaanoo? Lammachi sanga lammacha yoo taate tola lammacha tola. Lammachi harreeoo? Lammachi harree lammacha yoo baate tola lammacha tola. Wanta ni jechuu barbaade sagaleef galeera. Yoo isaan mee waa'ee beelladaa keessaa baanu lammacha namaanoo maal jetta? Lammachi namaa lammacha joolole tola. Mee warra kaabaa uummata Oromoo fixaa jiran kanaan maal jettaan? Deebicha dibbee sirba garaa gaaba baana ragadu kuni madaan qaba. Waa'ee madaa keenyaaf waan dhimmaman sitti fakkaata moo akkuma Galaanaan sirba isaa kanarratti jedhe? Warri kaabaa kun si waliin hin furummaa qabu? Shikirrise martifatee kaaba maali nafiroo mawaan badeen kaaba. Ajaa'ibuma kan kee kun tolee waa'ee warra kaabaa kana waan beektan qabdu? Kaaba kallattii jamalachuu beekamu. Erga beektanii maaliif hin ta'u hin jenne? Ilaamee yoo isaan waa'ee gootota dhabnee maal jetta? Goota dhabanii jallifachuun oola. Maal goonu ree? Dhiiga marartuu sana nuu barbaada. Sanaan boodatti geeraruudha ka.
Geeraru malee ana kamiin joogu. Gumaa keenya hoo akkam goona? Aba ugumaan ilma dhugaa beeku. Geeraru malee ana kamiin joogu. Aba ugumaan ilma dhugaa beeku. Aba ugumaan aba ugumaan aba ugumaan. Hanga gumaa keenya baanutti obsuu qabna kamiti? Obsaan sadii obsa obsitoo qicaa. Yeroo obsi kee dhumtu maal jettee of jajjabeessitati? Garjaadha taa'isa gaaficha. Warra obsa isaanii fixatanii maal jettaan? Raawdatanii kannaan gootanii buufee baraganaa gadhabdee galmi. Garuu obsuun maaliif barbaachise? Battaluma sana maaliif tarkaanfii hin fudhanne? Dhugaatu nu qaba gadhugaa dhabaa. Kanaafuu maal goonu ree? Juutamni rabbii obsi waa qaba sagaltama garba jeemilli ga'e. Tole nan obsee yaa jennu yeroo humni ani qabu dhumaa deemu gaafisa akkamiin godha? Humna dhabdee jira